jalal filat Simbana Jabon jabatna Borana Arkol kabaddu Walfana Kadagennatu Nagen Urtiiwwan waayee ta'u torbee kana kan liigii Oromiyaa beet kiingiin Itoophiyaa illee baay'een isaanii poostpoond ta'an darbanillee taphoonni muraasni jiru. Akkuma kanas liigiiwwan guguddoo Awurooppaa hedduu isaanii qabanneetidha kan jirru. Mee jalqabbiidhaa fi gara biyya keenyaatti deebinee liigiin Oromiyaa naannoowwan garaagaraatti gaggeeffamaa ture keessumaa kan ramaddii caarramaaf ni eegallu. Eeyyaniga liigiin Oromiyaa wal dorgommiitti erga seenameeti wal dorgommiiwwan bareedaadha jedhaman taasifamaatti kan inni jiru. Egaan muka xurriitti ramaddii caarraa yookaan eegallu ta'e ramaddii muka xurriitti gaggeeffamaa jiruun wal dorgommii marsaa sadaffaatiin dheengadda wal morkiin taasifameetu kan inni jiru. Bulchiinsi magaalaa Galaan bulchiinsa magaalaa Gabra Gurraachaa waliin morkateetu kan inni jiru. Sanaan irratti Abdiin Sulultaa bulchiinsa magaalaa Gundoo Masqal waliin illee morkateetu kan inni jiru. Lagadaadhiin Sandaafa waliin Sandaafa bakkee waliin morkateetu jira. Bulchiinsi magaalaa muka xurrii yookaan qopheessituu liigii Oromiyaa ramaddii kun bulchiinsa magaalaa Fiichee waliin illee morkateetu kan inni jiru. Wal dorgommiin egaa akkuma sittime marsaa sadaffaaf gaggeeffameetu jira. Wal dorgommii kanarratti egaa taphoonni babbareedoon gaggaariin taasifamaatti kan isaan jirani. Egaan wal dorgommii kanarratti bulchiinsi magaalaa Galaan bulchiinsa magaalaa Gabra Gurraachaa waliin morkachuudhaan 1-0dhaan kan inni injifate. Abdiin Sulultaallee bulchiinsa magaalaa Gundoo Masqal waliin morkachuudhaan 2-1 injifateetu jira. Egaan bulchiinsi magaalaa Lagadaadhii Sandaafa bakkee waliin morkachuun 1-0dhaan kan inni injifate. Akkasumas bulchiinsi magaalaa muka xurrii bulchiinsa magaalaa Fiichee waliin morkachuun qabxii qoddataniitu kan isaan jirani. Egaan taphni marsaa sadaffaa gaggeeffameetu jira. Akkasumas marsaa arfaffaadhaan wal dorgommiin taasifameetu kan inni jiru. Egaan walumaa galatti kaasuuf wal dorgommiin gaggeeffame bulchiinsi magaalaa Fiichee bulchiinsa magaalaa Sandaafaa waliin morkateetu jira. Sandaafaa waliin jechuudha. Sandaafa bakkee waliin bulchiinsi magaalaa Galaan immoo muka xurrii waliin bulchiinsi Sulultaa bulchiinsa magaalaa Caancoo waliin Gabra Gurraachi immoo bulchiinsa magaalaa Gundoo Masqal waliin morkateetu kan inni jiru. Egaan wal dorgommiin kun taasifamaatti jira. Mee akkamitti ilaalte liigii kana keessatti liigii Oromiyaa kana keessatti akkuma yeroo kana illee kaasnu taphattoonni gaggaariin mul'achaatti kan isaan jirani. Egaan muka xurriin wal dorgommii kana qopheessitu malee tapha sadii keessaa hanga ammaatti kan isheen injifatte hin jiru. Sadiin garuu qabxii qooddatteetuma kan isheen jirtu. Kan isheen injifatamtes hin jiru jechuudha. Qopheessummaa isaatiin hanga kana osoo hin injifatamin deemuun immoo baay'ee kan nama yaachisuu fi hangam qophii kana irratti qophaa'anii toornaamentii kana akka isaan qopheessan illee kan gaaffii keessa galchuudha. Kanaaf warreen qopheessan illee deeggartoota kee fuulduratti dachee magaalaa kee irratti akkasitiin gadi bu'aa dandeettii gadi bu'aa agarsiisuun illee wanta nama yaachisudha jechuudha. Sirrii dhaga'amu akkumatti jettee dorgommiin liigii Oromiyaa kun egaa wantoota haaraa qabateeti kan inni dhufe haala adda addaatiin gareen baarraa ka'ee hamma dhumaatti kan jiranii magaalota bulchiinsa magaalaa naannoowwan garaagaraattiidha kan adeemsifamaa jiru. Akkuma kanas egaa muka xurriin dorgommii akkanaa kana keessummeessuun egaa tarii carraa deeggartootaaf dirree kee irratti taphachuun carraa bal'aa uumuu danda'a. Haa ta'us malee haga yoonaatti egaa tapha sadii taphatee sadanuu qabxii qooddachuudhaan kan inni bahe. Walumaa gala gara muka xurriirraa gara liigii Oromiyaa kanatti walumatti qabaa gaafa laallu liigiin Oromiyaa wantoota haaraa wantoota babbareedoo baay'ee fideeti jira. Taphattoonni ga'umsa gaggaarii qabanii irratti argamaa jiru. Akkuma beektullee durii olaantummaan bulchiinsa magaalaa tokko yookaan garee tokko irratti mul'ate galchii hedduun 7-8 illee hammatti galuu 6-5 hammatti galutti ture. Amma garuu yoo laallee akkuma jettee tapha marsaa sadaffaa irratti illee goolii bal'aanii itti galee tapha Sulultaa fi bulchiinsa magaalaa Gundoo Masqal akka marsaa sadaffaa kana jechuun garee lachuuti galchii 3 bulchiinsa magaalaa Galaan. Amena balleessu qabna jibinsi jabana gamana. Tapha marsaa sadaffaa irratti illee goolii bal'aanii itti galee tapha Sulultaa fi bulchiinsa magaalaa Gundoo Masqal akka marsaa sadaffaa kana jechuun garee lachuuti galchii 3 bulchiinsa magaalaa Galaan 1-0dhaan kan inni Garba Gurraachaa mo'e. Kana jechuun hammam akka wal morkiin cimaa dhufee hammam akka hawwatamaa ta'ee fi taphattoonni gaggaariin ga'umsa gaggaarii qaban achi keessaa akka ba'atii jiranidha. Akkuma jette egaa amma marsaa sadaffaa taphatan laga xaafuu laga daadhiin egaa qabxiiwwan tapha sadii taphatee qabxii 7dha kan inni qabu. Kana malees bulchiinsa magaalaa
galagalaan akkuma kana innis tapha 3 taphatee torbadha. Abdiin Sulultaa qabxii 5 bulchiinsa magaalaa Fiichee qabxii 3 Muki Xurriin akkuma sila jennee tapha 3 taphachuudhaan hundumaarraa tuqaa tokko qoodachuudhaan egaa qabxii 3 qabachuudhaan tokkoffaa hamma 5ttidha kan argamanii. Eeyyeen egaa wal dorgommiin kunii fi qabxiin nuti hanga ammaatti kaasaa jirru tapha guyyaa kaleessaa sun dabalatanii qabxiin guyyaa kaleessaa waan nu bira hin geenyee fi taphni marsaa afuraffaa taphatamee jira kan nuti kaasne garuu hanga marsaa sadaffaati warreen kaleessa waliin taphatan amma kaasuuf yaaleetu kan inni jiru walumaa galatti yoo kaasne obsa wal dorgommiin Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru dhugaama dubbachuuf fooyya'aatti kan inni jiru keessattiyyuu gama kubbaa miillaatiin wanti mul'achaa jiru si'oominni mul'achaatti jiru wanta abdii namatti horuudha keessattiyyuu kilaboonni hanga heddummatanii dhufuun isaanii liigiin Oromiyaa kun bifa hunda hirmaachisuun bakka itti gaggeeffamuun isaa wanta jajjabeeffamuu qabudha jedhee yaada kanaan irratti qabxiiwwan wal dorgommii liigii Oromiyaa kun torbana isaanan kana keessa immoo laayin aappii illee dabalate jechuudha akkaataa itti hiriiranii dirreetti seenan illee dabalate fakkeenya warreen 11 dirree seenan dabalate toora miidiyaa irratti gadhiifamaatti kan inni jiru kana jechuun taphattoota achi keessa taphataniif illee haamilee hora maqaa isaanii illee asirraa kaastee miidiyaa irratti sooshaal miidiyaa illee garaagaraa irra yeroo deemu itti tolee dandeettii isaanii agarsiisanii maqaan isaanii kanarra akka waamamuuf hojii hojjechuun illee yeroo sana xiyyeeffannootti kennu jechuudha akka fakkeenyaatti kaasuuf tapha marsaa sadaffaa taasifameen laayin aappiin yookaan akkaataan isaaniitti dirree seenan toorri hiriira isaanii gadhiifamee kan ture keessa kan gundoo masqal gadhiifameetu kan inni ture miidiyaaleen biyya alaa yeroo hedduu gama liigiyoota Awurooppaa kanaan ni mul'ata wantoonni akkasii liigii Oromiyaa irratti dhufee wanti akkasii mul'achuunsaa wanta baay'ee namatti toluu fi jajjabeeffamuu qabudha. Egaan kan gundoo masqal yoo kan kaasnu ta'e 3-4-2 kan isaan dirreetti seenan 3-4-2 tokkooni egaan bifa kanaan illee tooftaatti taaktikii mataa isaaniillee karatti taaktikii mataa isaanii yookaan tooftaa mataa isaaniillee uummataniitu kan isaan seenan sulultaan immoo yoo kan furannu ta'e sulultaan dirreetti yeroo seenu akkamittiin seene kan jedhu yoo ilaalle 4-3-3 kan inni dirreetti seene kana jechuun utuu taphaa dirreetti hin seenin hangam wal quunnamtii isaan qaban keessattiyyuu kubbaa miillaa Oromiyaa waliin warroota kominikeeshinii waliin hangam akka isaan wal quunnamanii fi leenjistoonni hiriira isaanii ofitti amanamummaadhaan hangam akka isaan kennaa jiran illee asirraa kan ilaaltu ta'a. Kanaaf liigiin Oromiyaa akkuma jirutti ta'e federeeshiniin kubbaa miillaa Oromiyaa immoo jajjabinaan hojii kana hirmaachisuunsaa hojjechaa jiraachuunsaa wanta hedduu wanta namatti tolu wanta boriif abdii namatti godhu waan hedduu jira. Kanaan wal qabatee koomishiniin kubbaa miillaa Oromiyaa federeeshiniin waliigaltee mallatteessetu jira. Sirriidha egaa waliigalteen kun egaa goofaree kan jedhamu dhaabbatni biyya keessaa akka biyya alaatti kanneen akka Puumaa, Adidaasii, Naayikii fi Niw Baalaansii fa'i wantootni hedduun jiru kan beekamuun akka biyya keenyaatti garuu yeroo dhiyootii as egaa oomisha huccuu yookaan maateeriyaalii ispoortii qopheessuudhaan kan fokas xiyyeeffannaa guddaadhaan kan hojjechaa jiru kaampaaniin goofaree jedhamu jira egaa goofaree waliin egaa waliigaltee mallatteessuusaa beekameeti jira. Eeyyeen egaa waliigalteen akkasii gara fuulduraatti ni barbaachisaa kunillee egaa hidhannoo ispoortiitiin kan wal makatee dhufeedha hidhannoo ispoortii gara fuulduraatti goofareen qopheessee akka liigii Oromiyaatiif yookaan immoo federeeshinii kubbaa miillaa Oromiyaatiif illee dabalatee akka inni dhiyeessuu fi egaa waliigalteen kun kan taasifame sanaan irratti Boris waan gaariitu irraa eegama. Boris kanaan irratti ni hojjetu jenneetuma abdanna waliigalteewwan akkasii